Atumtu jalqabinne narra. Jalqabarra sababa baay'ee fagaannee daawwattoota keenya jala sababa baay'ee mannee fi ammatti maalii addeetudha ta'uu garuu annan jalqaba. Akkam jirtu daawwattoota miidiyaa koo kan sagantaa waadaallee ni beennaa baay'ee isin jalaa bannee yeroo xiqqaa ta'e episoodii 3 yookaan kan kutaawwan 3 dhabannatti fakkaata kan jalaa bannee walitti fufisaa torbee 3 moo torbee 2 akkas jalaa bannee isaaf dhiifama isin gaafachaa har'ama mata dureewwan babbariidaa 3dha kan nuun qabannee isiniif dhiyaannee jechuudha miti. Kanaafuu dhiifama nuu godhaa baay'ee barbaannee miti dirqamneedha. Dhiifama itti fufuudha dhiifama hin gaafadhaanis banneerra badiin keenya garuu dhimmuma ulfaataa waan tureef garuu deebineerra itti fufna jennees abdii qabna mata dureen irra qabannee dhiyaannee taatee torbee fi taatee torbeewwan kana keessa turan irraa wantoota alaalle tokko duraan dursinee garuu bagageessanaa jennu miti. Ayyaana Irreechaa kan malkaatee ayyaanni Irreechaa kan malkaatee onkoloolessa 10 kan kabajamu bagageessan jenna. Isa darbees baga darbitanii akkam ture Irreechi. Irreecha bilbilee gaafa nu irratti jiranii hin qabnu. Anis carraan arganne deemuudhaafi. Carraa soo argatteeyyuu hin argattu malee soo argatteeyyuu. Isa darbee maal jennee xumurree waa'ee uffata aadaa sufnee turre uffata aadaa Irreechaa filannee beeksisna jennee turre garuu carraa galuun arganne kanumaafi malee silaanuma argisiifna miti. Xiqqoo illee amma akka miidiyaatti illee gallee turre Irreechaa fi wanti isa agarsiisneerra viidiyoo tokkos hojjennee gadhiisneerra garuu namoota muraasa uffanni aadaa kan moorra caalaa kan feesbuukii irratti argamaa turan baay'inaan iddoo Irreechaatti hin argamne jechuudha. Sababni isaa qarree fi qeerroon waraqaa galiinsa Irreechaa hin arganne sababa ta'eefi jechuudha. Nun akka miidiyaatti gallee waraabnee turre haa ta'u iyyuu malee uffanni aadaa garagaraa babbareedaanis turaniiru agarreerra kan baajii qabutu gala ture hirmaattonni jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'ee muraasaan kan inni kabajamee darbe Irreechi malkaateetis akkasuma natti fakkaata ammaatti informationii qabnutti namoota muraasadha kan Irreecha kan malkaateetee galaa jiru jechuudha. Egaa Irreechi baranaa namoota muraasa namoota filataman dhaqee irreeffata jechuudha. Filatamteetta yoo filatamne hin irreeffattu yookaan baallii matti bishaan naqattee irreeffatta malee. Waan akkasiis baay'ee social media kanarratti mul'achaa ture namni malkaan kun malkaa ergaa fi akkuma qoosaa wayiis fakkeessanii baallittis burcuqqoottis isiniitti sabbi danda'e akkuma adda danda'etti irreeffate. Kanaan wal qabatee garuu namni aariidhaan gaafa irreessaa sana isaa booddee kakumaan itti dhiichisaa ture namni. Aarii jechuun baay'uma nama gaddisiisa ture. Namni hundiyyuu miirri itti dhagahamaa ture maaliif namni hunduu beekadha of eeguu danda'a. Dhibee kanarraa of eeguun sirriidha mootummaan nama eeguu qaba sirriidha dhugaadha. Garuu immoo namoonni Irreecha irratti hirmaatan akka fakkeenyaa ta'uu qabu turan. Fakkeenya ta'uu qabu turan. Garuu akka namni baay'atee sirbaa namni walitti sissiqa jedhamee dhoowwame namni wal hammatee sirbaa ture. Kan darbaa ture kan tiiviidhaanis darbaa ture jechaadha. Kanaafuu kan nuun qaamaanis deemneetti waraabnee agarre. Kanan argaa ture waraabbii keessan irraayis namni wal hammatee maaskiin kaawwatu fageenya isaan eeguu kana jechuun sababa dhiyaateerraan wal dhibaa jechaadha. Baay'ee dhiba maaliif nama 5 taatee wal hammattus 6 taatee wal hammattus kan babal'istu koronaa haaluma sanaan waan ta'eef har'as maaltu ta'aa jira malkaatiitti koronaa malkaatiitti namni akkasiin gaafa onkoloolessa 10 kana malkaatiitti namni filatameetti irreeffachaa jira. As magaalaa keessa immoo akka onnooyitu jira. Eebbatu jira. Eebba malees maskaramiiwwan fulbaana 30 wal qabatee kan jedhu akka hiriira deeggarsaa wayitu deemaa jira Finfinnee keessa. Kunis akkuma dura jedhe xiqqoo wal dhiibu. Suuraa immoo hin maxxansu waggaa maxxansanii lamaan labeetaan manaan kan na kofalchiisu tokko baay'ee kan na dhibu na kofalchiisu na dhibu baay'ee mamni tilmaamaanii maaf feetta namoota muraasa duwwaatu argamuu qabaa jedhama.
namoonni argaman sun immoo namoota akkamiiti? Sila itti namoota bakka bu'uu qabu turanii Oromoo bakka bu'uu qabu namoonni achirratti argaman footoowwan garaagaraa illee ba'aa turanii kan uummata Oromoo bakka hin buune surriiwwan garaagaraadha kan isaan bu'aa turanii alaabaawwan sirna bittaa garaagaraa illee uffannaa aadaa Oromoo irratti illee maxxanfamanii argaa turre jechuudha. Kun dhuguma Oromoon ibsaa'ee namoonni kunis akkamittiin heeyyama argatanii irreessa galanii kun gaaffii adda biraadha. Har'a immoo fulbaana 30 kana immoo eebba Inxooxxoo paarkiitu gaggeeffamaa jirti immoo namoota baay'ee dhaqanii argamaa jiru. Asittis yeroo ammaa waajjira seenaa turre mataa isaallee agarreera namoonni hammam akka isaan walitti siqanii ture hammam akka isaan baay'atanii turanii. So egaa kuni iddootti hojjetu qaba. Iddootti koronaan iddootti hojjetu qaba. Iddootti hojjenni qaba. Irreecha irratti hojjeta. Yeroo akkasii immoo hojjetu. Kanaafuu filatee qaba jechuudha. Kuni ani wanni kanan ilaalu tokkoffaa biyya kanatti principle wanni jedhamu kan immoo ofumaa wanna lafa keessa ulaagaa lafa keessa ofumaa cabsuutu jira jechuun namni kana booda amantummaa dhabaa deemaa jechuudha. Amma namni yeroo baay'ee kuni koronaan poolitikaadha malee koronaan hin jiru biyya kana keessa jedhee namni baay'ee of dagachaa akka deemu godhe wannoonni akkana ofumaa seera lafa kaanii ofumaa odoo cabsuu baatanii gaariidha. Amma yeroo baay'ee olaantummaa seeraa wanni jedhamus hin jira. Olaantummaa seeraa olaantummaa seeraa eegsisna kan jedhu malee olaantummaa seeraa hin eegna kan jedhu sin dhageenyu isumarraa kan madde natti fakkaatan akka dhuunfaa kootti. Kanaafuu maalinni wanni jenne namni wanna dubbate hojjechuu qaba bakka sanattis mul'achuu qaba. Dhibeen koronaa eeyyeen global crisisdha jechuun dhibee idil addunyaa rakkisaa jiru namoota baay'ee galaafate inni dhugaadha. Uummata sarraa eeguun itti gaafatamummaa mootummaati akkasumas itti gaafatamummaa namoota hundaati. Kunis sirriidha. Garuu immoo kanatti fayyadamanii advanteejii wannoo uumuu wanna akkasii ta'utti dhibeen kunis kan itti famu akkasii ta'utti wanna hundi akka meeshaatti itti fayyadamtee dhimma siyaasaa dhimma amantaa dhimma maaliitiin geggeessuun sirrii miti. Dhibeedhaa dhukkubaa yoo akka jedhuun babal'ate hospitaala hin qabnu kutaa wal'aansa addaa baay'ee hin qabnu uummatuma keenyatu dhuma yoo dhukkubni kun babal'ate kuni eenyumaafuu hin gala jedhee yaada. Garuu immoo asiin sirbaatiin sirbiin jechuun garuu sirrii miti. Atiin akka feetetti miliyoona 2 walitti qaba 3 walitti qabdee asii walitti hin qabaminaa jechuun sababa tokkoon jechuudha. Maaliif amma seerri yeroo baay'ee seera jedhee kan namni kabaju nama hundatti yoo irratti hojiirra oole malee seerri sirratti hojiirra oole narratti hojiirra oole seera ta'uu hin danda'u. Kanaaf warri seera cabsitan eeggachaa cabsaa. Malee cabsuu hin tittaa jechuudha. Cabsuun isaanii oolu garuu akka uummanni sirma seeratti namannetti akka uummanni borus olaantummaa seeraa dhufa jedhee namannetti akkasitti sirriitti bitintinii sabaa sanii odoo hin taane bibittinneessanii jechuudha. Odoo hin taane suutuma suuta xiqqoo cabsaa akkasii ta'utti. Kanuma kanaan jennee bira dabarree inni itti aanu immoo hate speech yookaan haasaa jibbiinsaa baay'ee humna alla kan inni baay'achaa jiru sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti baay'eedha jechuudha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti baay'ee hamma barbaachisu ol ka'eera beektaa. Ati barataa taateetu jirtu kilaasii tokko keessatti barataadha taanaani ati eenyudha gaafa jedhamtu ani barataadha jetta. Maal baratta jedhamte immoo barnoota barattu yookaan kutaa barattu dubbatta. Itoophiyaan biyya tokko miti. Sablammoonni walitti dhufanii biyya hundoofteedha. Biyya akkasii keessatti federaalizimiin osoo kabajamuu qabu afaan tokko sababa haasoftee fi ati sanyummaadha ati jibbiinsa sanyummaa haasofta siin jedhama. Afaan adda biraa gaafa haasoftu immoo ati Itoophiyaawii sirriidha jedhama. Akkas jedhanii baay'ee dogoggora hubatanii beektaa. Amma afaan Oromoodhaan yoo naasee ani sanyummaadha yookaan isaan jedhan zaranyaadha ani yoo afaan haasee immoo an zaranyaa miti yoo afaan adda biraan haasee immoo zaranya. Namoonni akkas jedhanii yaadan jiru beektaa. Ispeeshaalii tiiktookii irra wantoota akkasii baay'ee nama jibbisiisan kan inni ta'aa jiru. Isarratti durmaan dursa haasaa jibbiinsaa jechuun maali kan jedhu irraa otoo kan inni tola. Haasaa jibbiinsaa jechuun
haasaa haasa'amu. Haasaan suni jibbiinsi sun immoo wannaatti aangoo irratti hin qabne yookaan immoo fedhii kee ta'e amantaa kee eenyummaa kee saba kee kanarratti fi jibbiinsa namoota saniif iddoo dhabuurraan kan ka'e ana jettee warra kaan jettee kanaa softu jechuudha. Kuni karaa baay'ee deemaa jira Itoophiyaa keessatti. Inni tokkoffaan karaa amantaa. Amantaa hunduu baay'ee addaan faffagaatee tokko waa'ee isaa kan odeessu hin jiru. Amantaa koo akkana kan jedhu hin jiru. Amantaan abaluu akkasii akkas jedhanii waan baay'ee nama saalfachiisu waan baay'ee namatti ulfaatu dhaga'uudhaaf kan haasa'amaa jiru. Amma amantaan tokko namni kan dura dubbadheera amantaa namni kan fudhatu dura sirriidha jedheedha. Amantaan koo sirriidha jedheedha kan fudhatu. Isa erga fudhatee booda garuu isaaf namicha saniif amantaan ormaa sirrii miti. Durayyuu filatee amantaa tokko amanaa jira waan ta'eef. Garuu amantaan ormaa jibbiinsarraan ka'ee baay'eedhuma biyya kana keessatti baay'ee sadarkaa gadi bu'aadhaan namoonni abbootii amantaa ta'an keessa galanii amma dheengadda maaliin argee namicha wayiitu biyya kana keessatti wanni hin turre irreechi gara fuulduraatti ba'eet wanni biyya kana irra waggaa baay'eedhaaf jiraate garuu iddoon cuuphaa akkasuma jalaa ta'e jedhanii namni akkatti barreessan abbootii amantaati. Sigalee miti. Kana jechuun maal jechuudha? Amma kuni wantoonni uumaman hin jiru garuu dhugaan isaa maalinni irreechi hin jiru ture biyya kana keessa. Jira amma waggaa 150tti waggaa 150 dura ture. Kan dhugaan jiru garuu irreechi jira. Irreechi jira jechuun kana dubbachuun isaanitti ulfaate wanna hin jirre jedhu wanna hin jirre fidaniit wanna jiru balleessaa jiru. Kana jechuun baay'ee jibbiinsa cimaadha kun. Jibbiinsa cimaa amantoota biraatiif qabu. Maaliif biyya kana keessatti amantaan tokko amantaa iddoo mootummaa argatanii biyya bulchaa turan. Waan ta'eef yeroo baay'ee wal jalaadhaan itti fakkaata. Namni biraa jiraachuu mirga qaba, amantaan biraa jiraachuu mirga qaba, aadaan biraa jiraachuu mirga qaba kan jedhu kana namni amanuu dadhabee baay'ee isarratti hundaa'anii baay'ee haasa'anii jiru. Kun immoo sirrii miti. Kan immoo amma danda'ametti namni yeroo arge hunda koomentii irrattis haa ta'u iddoo isaanitti gadhiisan haa ta'u gareewwan adda addaa keessatti haa ta'u karaa teelegiraamii karaa hundaanuu namni riippoorti godhee ofirra dhaabsisuu qaba. Kuni sirrii miti. Amantaan isin amantaan nama arrabsaa jira yoo ta'e dhaabsisuu qabu. Dhaabsisuu qabu. Amantaan hordofu amantaa nama adda biraatti namni amantaan hordofu nama adda biraatti darbee amantii adda biraatti darbee amantii sana dhiibaa jira taanaan amantii sana irratti jecha jibbiinsaa gaggeessaa jira taanaani namicha sanaani of eeggachuun qaba dhaabachuun qaba. Amma nu keessaatti akkasitiin gingishuu qabna manuu. Amantaa keenya sababa nama mana amantaa gaggeessu ta'eef du'aaf callisanii gaggeeffachuun qabu. Gama lamaaniin jechaadha. Amantaa abaluun amantaa kanaan gaggeessaa sababa ta'eef inni yeroo hundaa sirrii miti. Dogoggoruu danda'a. Dogoggora sanarraaf immoo akka deebi'uuf itti himu. Ittiin himamu taanaan immoo tarkaanfii seeraan irratti fudhatamuu qaba. Sababni isaa nama miiliyoonotadha kan amantaa kana hordofee jiraachaa jiru. Amantaa inni hordofu sanas namoota miiliyoona. Kan inni gochaa jiru miira sosa daqiiqaa muraasaaf jedhee namoota miiliyoonota amantaa sana hordofan lamaan gidduutti jibbiinsa uumaa jira jechuudha. Kun immoo biyya kana diiga malee biyya kana ni ijaaru. Inni lammaffaa immoo maalinni namni amantaa yeroo dubbatu tokkoffaa jibbiinsi ati dubbattu deebisee siifis jibbiinsa uuma malee jaalala siif hin uumu. Kanarratti sirriitti namni hubachuu qaba jedhee yaada. Kanaaf namni hunduu karaa danda'een mana kee keessa kan sabummaas namoonni arrabsan. Oromummaan saba biraa jaarrabsiteef eessayyuu hin ga'u. Oromummaan sirna jaarrabsiteef eessayyuu hin ga'u. Oromummaan kan guddatu Oromummaa kabajuun caabiinsa Oromummaa akka isaanii ta'uudhaan yaalutu sirrii gochuu dhiisa malee nuti saba eenyumayyuu hin kabajna. Uummanni Oromoo walitti bu'iinsi keenya yoomiyyuu saba wajjin ta'een beeku. Falmiin keenya yoomiyyuu saba wajjin ta'een beeku. Oromoo ta'ee namni nama arrabsu namni saba arrabsu arraa jedhee uummata Oromootiif jedhee iddoo dhaabee natti tolaan malsiittaati. Anis wanta kana deebi'ee dubbachuu hin barbaadu. Sirrii miti. Inni nuti amantaan isaa yoo akka inni sirrii taane beekama. Jibba akka ta'e beekama.
Jibbi immoo kan miidhu siinidha malee nama amma fakkeenyaaf ayyoon siin si jibbee gaafan si argu anatu aaru malee ati waa tokko sitti hin fakkaatu. Ati nan jibbitu qaba. So jibbiinsi namuma sana isuma jibbu sana miidha malee nama jibbamu sana bira waa tokko hin godhu. Nama jibbamu sana bira gaafa kan inni geessu gaafa inni asii achi ba'ee afaan isaa banee akka garaa isaa dubbachuu jalqaba. Gaafa inni asii achi ba'ee siin si dhiibuu jalqaba. Gaafa inni miira keetti dubbachuu jalqaba yaa si miidhuu danda'a. Garuu jalqaba kan inni miidhu wanti maal jalqaba miidha? Summii jalqaba qodaa sana miidha bara. Erga qodaa sana miidheera kan nama summii sana kennamu beelladaa kennatee beellada kan inni ajjeesu yoommoo namaaf laattees nama sana kan inni ajjeesu. Jalqaba qodaa sana miidha. Jibbis jalqaba siin miidha. Kanaafuu hundi isaanii jibbii isaan qabanii jalqaba isaan miidha malee waa tokko isaan irra darbeedha isaan booda ofii isaaniiyyuu kan akka inni sirrii hin taane beeku beektaa. Kanaafuu kana caalaa waa'ee kana irratti wanti jechuun isa taa'anitti yoo dabarre. Garuu maal fakkaata beektaa? Wal dorgommii arrabsoo waan jiru fakkaata. Kanaaf isa wal dorgommii sana mo'aan hin jiru. Kan mo'u nama baay'ee sirriitti safuun qabnetu mo'a. Arrabsoo galee namni safuu qabu namni aadaa beeku mo'uu hin danda'u waan ta'eef ijoolleen Oromoo namni afaan Oromoos dhaga'u odoo dhiistanii arraba kana arrabaan nama arrabaa caaluun ulfaataadha. Kanaafuu karaa safuutiin karaa nama kabajuutiin karaa beeknuun karaa Oromummaatiin haa caallu. Kanaafuu Maalii yaadachiiste beektaa? Maalii asitti deeqaa tokko waanti dubbadde hin darbe maalidha? Heeti spiishii namoota godhanii arrabsoo jibbiinsaa namoota godhanii YouTube chaanaalii irras galtee gaafa ilaaltu jechaadha. Viyuu baay'ee qabu. Baay'ee kana jechuun yaadi namoonni amma hammamii akka isaanii wanta kana keessatti dhaabaa jiran ilaalcha kan namoota hammamii keessa akka isaan dhaabaa jiran namoota hammamiinis akkan isaan ilaalamaa jiran yaa isaan ilaalamuuf jedhanii YouTube irratti faayidatti gadhiistu yookaan viidiyootti gadhiistu birrii sii fida birrii sana fayyadamuuf itti ati karaa jibbiinsaan sababa mataa keetti qarshii argachuuf jettee viyuu baay'ee argachuuf jettee saba tokko gaafa arrabsitu qarshii argattu sun iyyuu kan nagaa siin ta'u sababni isaa ati viidiyoo keessan hojjechuu agarta malee namoota viidiyoo sana ilaalanii gidduutti maal akka uumamu beektu. Viyuun kee hundi isaanii namoota siin hordofan miti. Namoota ilaalcha kee deeggaran namoonni ilaalcha kee deeggarre viyuu sana kan qaban baay'eetu jiru. Baay'ee amma viidiyoo tokko gaafa banee ilaalu ergan banee ilaalee yaadisuun sirriidha sirrii miniin jedha utuu ilaaleen hin beeku. Kanaafuu namni dhaqee viidiyoo keessa ilaalu hundumti isaa nama sirrii miti. Nama isin hin jaallatu miti, nama isin hin deeggaru miti. Kanaafuu isin qarshii keessan hojjetachuuf taanaan karaa sirrii hojjetadha. Kan YouTube isa ta'u karaa biraasa ta'u. Garuu amma dandeessanitti yoo wanta kana dhaabdan gaariidha. Kan jedhu qabna. Kan jedhu qabna. Kanumatti taan immoo waa'ee maalii haasofuu oduu sobaati fagaatu haasaa jibbinsaarra. Oduu sobaa jechuun namni oduu sobaa kan odeessu waan lamaaf sababa lamaaf tokko maqaa nama balleessu. Dabaluu akkas godhe namoota beekamoo maqaadhaanii akkas godhe jedhanii maqaadhaanii akka propoogaandaatti itti fayyadamanii gara siyaasaatiin oofudha. Inni tokko immoo beekatuma namoota dhugaa jirurraa maqsuun akka sobni aanga'u gochuuf jan fakkeenyaaf dhugaan tokko yoo jiraate dhugaan sun akka hin mul'anneef haasaan oduun sobaa hin babal'ata. Kun immoo marsaalee miidiyaa irratti marsaalee hawaasaa irratti baay'ee bal'aadha. Nama lubbuun jiru najjeesu bara amma maal labeetta naan kan dhibu namticha isa biyya Kooriyaa kibbaa mukaaba almee qajjeesanii. Inni jira najjeesu biyya keenya keessattis namoota artistoota garaagaraa hundee jedhu artistoota garaagaraa ni hidhamee jedhu artistoota garaagaraa utuu inni waan akkasii hojjete agarre jedhu. Kanaafuu kunis baay'ee ani hin beeku ammanii nama lubbuun jiru tokko akka lubbuun jiru beektaa. Laayikii argachuuf jettee yookaan koomentii baay'ee argachuuf jettee yookaan immoo yuutuubiidha ta'an immoo viyuu baay'ee argachuuf jettee abaluun akkas jedhettee tamnaalii kee bareechattee hojjetatta sana booddee namni galee ilaala ati oduu sobaadha kan inni namni adda biraa nama adda biraatti utuu nama lubbuun jiru ajjeesanii awwaalanii waan ta'een sobaa waan xiqqoo tokkoon sobu. Soba isheen xiqqoo sobu sunni naannoo hojii hojjetadhe dhume. Namni narraa fuudha adda biraa immoo maal godha wanta sana moodifaayee godhee bareechee ammas dhiyeessa. Utuu jedhu wanti sunni namoota baay'ee bira gahaa jechuudha. Nama tokko dhugaa ta'e rakkoon qabu ture. Amma garuu walharkaa fuudhu beektaa oduu kana. Oduun walharkaa fuudha biyya gaa biyyi nama nagaa awwaalee gala. Nama lubbuun jiru nama taa'ee hojii mataa awwaalanii galu sooshaal miidiyaa irratti. Nama awwaalame meeqatu jira sooshaal miidiyaa irratti. Kanaan wal qabatee yeroo baay'ee amma suuraan fa'aa fakkeenyaaf
eessatti akkas ta'e viidiyoo adda addaa kan biyya kanatti hin taane fuudhanii akkas ta'e asii akkas ta'e malee gadda oduu wayii argeen rarrifadhe gamtaan Awurooppaa akkas jedhe kan jettu. Namni waan akkasii dafeet daddafaniitu wal harkaa fuudhama. Oduun sobaa waggaa uumamu akkasuma cal jedhamee miti kan uumamu. Tokkoffaa namni maal dhaga'uu barbaada kan jedhu yoo of keessaa qabaachuu qabda. Hawaasni amma waa'ee maalii oduu dhagayetti tola. Namni waa'ee yoo argaa irrifachiisa moo hin gammachiisa kan jedhu kana ilaalamee hojjetama. Oduu sana miidiyaalee gurguddaa addunyaa kana dhufaniitti wanna ta'e jedhu yeroo baay'ee namni immoo otoo hin ilaalin dhaqee suuraa sana walakkaa fuudha. Kana wanna akkasii waggaa uumamu yoo miidiyaa gurguddaa dhufee dhaqxeet weebsaayitiin qabaatu feesbuukiin fayyadamta taane intarneetii fayyadamaa jirta. Kanaaf achi dhaqxee weebsaayitii isaaniirraa cheek gochuu. Inni lammataa yoo dhaabbileen akkanaa akkas jedhan isaas konfirm gochuu jechuun namni hundi carraa akkasitti namootaan qunnamee mirkaneeffachuu hin danda'u qabaachuun waan dandeenyeef wantoonni deeman informationii uummata bal'aaf banaa ta'e kan ta'an irraa argamuu kan danda'u hunda odoo sirriitti ilaalanii baay'ee salphaadhas dammuudha. Amma UN'n akkas jedhanii gaafa isaan maxxansanii jechaadha. Ati UN'n yookaan sheer sun godhin yookaan immoo wanta sanatti fuuteessoo nama adda biraaf hin ergin dura weebii mataa isaanii qabu. Sarara galtee qoosii gochuu dhugaadha taanaan dhugaa hin dabarsita. Soba taanaan immoo ati maal gochuu sirraa eegama beektaa yoollee soba sana dabarsuu dhiiste yookaan yoo dandeesse dhiisu. Koomentiis gochuu dhiisu, laayikiis gochuu dhiisu, sheeriis gochuu dhiisu. Sababni isaa hammuma namoonni laayikii koomentii gochaa deeman namoota adda biraa filoonsaa namoota adda bira ga'uunsaa akkuma kanaa bal'achaa deema. Yoommoo hin dandeessate wanti kun sobaaf dhugaasaa adda baafadha jettee immoo deemtee weebsaayitii isaaniirra ilaaltee yoo soba dhatee isaan taaggootee namicha sanaan taaggootee akkas miti kunoo wanta akkasii hin jiru asirra hin sobiinaa jettee poost gochuu yoo dandeessu ta'e immoo dhiisu. Kuni sirreeffachuu qabna. Amma danda'ametti ofuma keenya fayyadna oduu sobaarraa of haa eegnu. Ani kanuman jedha waa'ee kanarratti gana caalaa waan hin jedhu qabaatu immoo waan jettu qabatte. Ani kanarratti kanan jedhu waan gaggabaaboo tokkoon kaasuu barbaade. Tokkoffaa dhaabbilee gurguddaa UN, EU maal kan jedhanii fi global miidiyaa kan ta'an miidiyaa idil addunyaa kan ta'an aljeeriyaas jennee maal kun waa jedhan jennaan inni tokkoffaan godhamuu qabu weebii isaanii deemudha. Inni lammaffaan immoo oduun sobaan kun karaa kam deemaa iddoo kanatti akkas ta'e iddoon kanatti akkas ta'e amma fakkeenyaaf dhiittaan mirga namummaa biyya kana keessa jiru deemamaa jiru beekamaa. Kanaaf amma yeroo baay'ee miira keessa galee namni wanna biyya kanattis hin taane akkasitti naannoo akkasitti akkas godhameera jedhu. Kanaaf isa akkamitti godhu yookaan Google Image Searchidhaan suuruma san deebisanii ilaalu yookaan immoo yandex.com kan jedhu jira. Achirratti suura sana iddoo suuratti barbaadan qaba. Achirratti suuricha deebisanii kaa'uudhaan na ilaaltu suuraa wal fakkaatu neetwoorkiirra kan jiru intarneet irratti ba'ee kan jiru hunda walitti sii fideet achi keessaa ilaaltaa suuraa sanaa fi fakkiisaas wal fakkeessee sii fida waan ta'eef yeroo tokko dheengadda maal ture naannoo Harargee akkasitti ajjeesan jedhanii mucaa xiqqoo dhaabbatuu fi haadha biratti duutee ciibsu tokko isa mul'isanii isa innaa akkasitti reverse image search jedhanii ilaaltu biyya kana miti kun godhamu bakka ta'e. Sigalee miti kun eenyumaafuu hin fayyadu uummata jedha waan ta'eef namni immoo ispeeshaalii yeroo san tasgabbooftee ilaaluun ulfaata ta'a. Kanaaf maal goota dhaabbattee ilaaltee kun akkana qaba kun eessa oggosuma baay'een intarneetii fayyadamaa jirta taanaan wantoota kana gochuu dandeessa. Namni feesbuukii fayyadamaa jiru kanan beekni jedhee ofiisaatiif wanni inni sababni inni ofii kennu jiraachuun qabu. Maaliif intarneet aksesii qaba intarneetii fayyadamaa jira taanaan kana gochuudhaaf baay'ee salphaadha. Kanaaf oduu sobaa dhaabuudha. Kan natti inni sadaffaan oduu sobaa irratti wanni baay'ee natti tolu warra walga'ii nama gidduutti gaggeeffame tokkotu na qaqqabeedha. Walga'ii nama gidduutti gaggeeffame kana yennaa haasa'anii
maal jedhu wannoon akkana jedhee abaluun immoo akkas jedheen deebiseetu abaluun akkas jennaan abaluun immoo deebisee akkas jedheen jedhu namoonni kun affeeramanii turan walgahii sanarratti. Nama lamatu deeme. Nama lamatu deeme walgahii cufaadha achi keessaa icciitiin naa ba'ee jedha. Icciitiin achii naa ba'ee icciitiin asirraa naa ba'ee kuni rakkoon isaa rakkoo biraati. Dubbiitti dhagoo barbaaddu sababa ilaa wanta nuun dhagoo barbaadnu beeku. Iddoo nuun dhagoo barbaadnu iddoo gurri keenya beeku iddoo yaadni keenya jiru beeku sanatti fayyadamanii oduu sobaa hojjetanii ittiin beekamtii argachuu danda'u. Egaa kuni ani ilaaluu dhiisee jennaan atis ilaaluu dhiisteennan namni adda biraas osoo akkas godhee of keessaa baasuu danda'e jechuudha namoota akkasii. Kana kan uumu garuu maalinni dadhabinsa miidiyaati. Kuni kan dhugaa kan ta'e waan sirrii jiru miidiyaan gabaasuu jiru yoo ta'e namoota akkanaatiif carraa bal'aa dhageettii bal'aa dabalaa fi jechaadha. Amma fakkeenyaaf eenyu akkas ta'e akkas godhamuu isaa dudduuba isaa maaltu jira akkas gaafa godhu maal yaadateedheef yaada namaafaa namni isa qaxxa'utu jira. Sigalamti kuni kan uumameef tokkoffaa miidiyaan namni itti amanu kan uummanni miidiyaa kanarratti darbee dhugaadha jedhu hin jiru biyya kana keessa. Namni karaa hunduu ilaalcha siyaasaa qaama gamirraa bilisa ta'ee dubbii dhugaa kan dabarsaa kan jiru hin jiru. Amma ta'es ta'u political bannoo qaba. Quuqama siyaasaa qabu miidiyoonni biyya kana keessatti darbaa jiran. Kanaaf namni hunduu of duubatti jedha miidiyaa kanarraa wanta dhaga'e amanuudhaaf jechaadha. Nama hunda walii galchiisee akkas jennaan sirriidha miidiyichi kan jedhu yeroo hunda kan dabarsu jiru biyya keenyatti. Yookaan iskooppii isaatti xiqqaata. Oduun inni waliigalatti dabarsu xiqqaata yookaan immoo wantoota kanaaf dhabamuun miidiyaa sirrii biyya kana keessatti dhabamuunsa namoonni hundaaf akka oduu sobaa godhanii maaliif dhugaan sitti himamaa hin jiru taanaan namni dhugaa sitti himu hin jiru taanaan wanta jiru akkasii ta'etti foorumlee odeessuudhaaf hin dirqamta jechaadha. Kanaafuu achirratti odoo hojjetamee jenna warri walgahii nama tokkoo fi nama lama gidduutti godhame galtanii icciitii isaa baaftanii odeessitan kun akkaataa itti hojjettan odoo natti hin tanina. Nuunis galee. Anis galee hojjechuun barbaada waan ta'eef. Ani immoo sibsaba nama afur na ga'a. Afur si gaafate ani immoo barbaadu. Kanarraa xumurreerra. Kanarraa egaa torbanitti mata duree biraatiin kan wal arginu taa'amu suuraa bula deemnu.